السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرنتنا فيديو اسمه قبلني لبني فيديو أكما لا تنجي تنزل دري ودرت اللي تن قالك فهمتي أوبريتي كينيا نبيا جمال وني اسمي مدتي وأنا كم دولك نما ناسيسو سنيفو سبني خينياس أسمت مني مسلمات هندنو وأنا وسيت لا كونا نبياتنا نمو جنا هارب بنجا مي أرواي سي هندرت فيديو تنما دريو درجلك خمسين رتكشوا أوبريس خيا جي عصابنا جنتي مي أوبريس خيا أبدا بيفو مالجا أسرت. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيجا أكما فيديو لا تور لا نملي وجلالو تين إن شاء الله. أوبليتين تينيتون إلمان لما دبدي مني الرجيجي إلمان لما درامي مني سيتين لين جلاجيجي إن شاء الله أوبليتي تينيتنا وان ودن دينيون أكا غرغارو سين جنة مي ور فيديو سندلين أركن ورين خلالو تها ور غرتني جرتنا مو إن شاء الله بالبلا ساني فرتني معرف الدنيا تنرى وان أكا إلماني نمركم جرو ilmaan jechuun midhaan ijaati jaani midhaan onneeti jaani ilmaan rabbiin ilmaanii yoo nama fattanee fatanaan hundi biran laaftudha fatanaa ilmaanii biratti hatta nabiyina Yusuf alayhi salaam ilmi isaa ija isaa duraa dhabnaan sababa ilma dhabuutti ijji isaa dhaamtee turte abbaa nabiyina Yusuf alayhi salaam jechuun nabi Yaaqub sababa ilmootti gaa ijji isaa dhaamtee namni yoo ilmoon isaa takka duraa duumiti dhukkubsatteehu rafeen bulu abbaan fedhe faajirri fedhe jechuudha inshallah nutis akkasitti hubannee obboleettii teenya sana haa gargaaruu isiniin jenna meef khara viidiyoo waliin haa dabarru. Kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa dirree wud jalqabnee jirra. Namni narraaf cinaa kaayee haasofsiisuu deemnu obboleettii teenya Nabiyaa Jamaal tan guyyaa dhiyoo roobni roobee magaalaa Direedawaa ganda Addis Katamaa jaamu ganda aadaa ganda san keessatti ilmaan isii osoo rafu jirtu manni irra jigee ilmaan isii irraa dhuman isii wajjin haasawaa godhuudhaaf akkamitti ilmaan isii irraa du'e gargaarsa maalii argattee jirti namni rakkataan tokko tokko maamii gargaaruu namni hedduu akkasii akka isii dubbisuuf kan nu erge nama hedduu miidiyaa waliin bahin kanamni isaan quban qabne meeqaatu jira kun miidiyaa irratti ol beekuun firii tokko inshallah tokkicha kana gargaaruun isin irratti haa jiraatu namuu waan danda'u namuu bakkuma jiru beeta online sama khara online raguddaa gaa wal beeka beeta kana rakkataa saniitu qabaataa wal beeka rakkoo nama raguddaa amma miidiyaa irratti hojii wal baate hawaasni hedduun ni hubata akkasuma namuu haa bakkuma jirurraa gargaaruu danda'u qaba inshallah bilbila isaaniitii fi hunda isaaniitu iskiriin irras ni jira description jalaas ni argattanii inshallah itti hafuufna. Ramadaan Abdallah Holland maqaa isaa qoosaa Ramadaan Shilingitti kan beekamu Ramadaan Abdallah Holland irraa akkasumas hiriyaa isaa Abdul Jamaal Austraaliyaa irratti kan argamu isaaniitu dhimma kana qoradhuuti. Gargaaramuu qabdi obboleettiin teenya tuni waan joorratti isaan dubbisaniiti isiin tuni akka gama keessan baatuuf haal duree warri mijjeessan isaanii nabiyaa keenya sabrii imaana rabbi si hafa amiin walumaan nu hafa mee seenaan akkam ture nutti seenaan akka ture an magaalaa hindufee magaalaa dhufeetiin timira tokko hidhadhee zukrii salaatee ijoolleetii afqoon goxannee ciise isee just akkana jalaan qaayeen takkana duuba jetti takkana gubbaadhaan rafee nuti amma rafne anzaama roobni roobijaan sanitti quban qabu ture isaan roobnitti roobisan zaa torbaa fi waa ijaan gizee roobni sarruubu quban qabu ture an rafutti hin jira ture ijoolleetii jira osoo rafu jiru an amma bishaan nafa ca'uu na dammeesse malee galaana dhufee rooba kana hunda quban qabu ture nuti mana keessa namni jiru nam 8 ture nam 8 irraa namni cinaan bu'ee nuti namni mana keessatti hafe nam 5 ture namtittiin takkas miila kana qorrootamtee nu bira dhufte ti anaaf ijoolleetii ture
Sambooda adagaan kun gizeen harkasatamoo ani quban qabu ture gizee bishaan nafaca'u gizeen ol gorodhu gizeen garagalu bakka manurra jigee ijoolleetiya irra garagaluun arge gizee akkana jee garagalu dachiin biyyeedhaan na darbeeti galaanni alaan dhufe na darbee ulan na maxxanse akkaataa kanarratti uumamuu danda'e. Sambooda bakka wanti nam tokko nu bira jiru ture abbaan mana kiyyaa mana raachaan rafu jiru ture mana san keessa rafu jiru ture gizeen lafa ol gorodhu ummaan isaa ala jirtu turte barjoolleetti jedhamee ijoolleen tiyya nu dhumtee inji ijoolleen tiyya nu dhumtee gizeen joo Sambooda bakka quban qabu ijoolleen tiyya nu dhumtee Sambooda isaanii iyyan gantiin dhufee ni dirmatee akkasitti dirqii meeqatti baasarreef kasanuunaaf takka gizee dura baasuu deeman miila isii qofa harkan taa'amana hafte tana miila isii qofa gizee harkan ni baasan gizee baasan booda duutee isaanii raffisanii ciibsanii jaartiin jaarsa obboleetti kiyyaa fuutee bishaan itti neetee irraa dhidhiitee irraa xuuxxe gizee irraa xuuxxu hafuura qabaachuu si harkinaan namtichi dura nu dhufe sanii wajjin fuudhanii manaa kamaa gizee geessan isiinis naafuu dandeesse. Sanarratti amma ijoolleen lameen haftee immoo heera zaata kaatachii keessa turanii ture dirqii meeqa baasaniin sanarratti akkana uumamuu danda'e. مسلموتا جشون خوائف رحمة كتايا كما خنقر يفتو أنكبهم دانون برجينا نبتو Egaa obboleen keenya kunoo akkuma viidiyoo ilaalaa jirru isiin akkuma salaata ishaa'ii salaateetti egaa dhuftee ciisteetti Sambooda egaa namni irra gudduun tokko tokkos akka ilmi namaa kun beektaa wal makas giraami bilee bishaamonni sana namni hin dhaga'u yoosin mala garuu amri rabbii yoo haa wanni san ni taati hajja amtaate abbaan fedhe karraasiisuu danda'u. Innaa kana hundarratti fuulduraaf illee haa taatu jiraattoonni naannoo sun jiraatus akka if eegan takkaayis haa jechuun beektaa namni silaa jaalatee iddoo isaan galan san jaalatee hin galu namni akkuma dhabaatu kan taane si buusaa jaanimi malee silaa namni immoo jaalatee bikka san akkuma abaluu jiraatanitti jiraachuu fedha ol ba'ee saniifuu gaa hanga nuti sanitti jiraattoonni naannoo saniitis akka if eeggan. Tijabate nali birambutu Tukkamata afur takka baatii lama gargaarsa kaniin argadde uummanni kan argadde qabaleenis firaash maabbalammaa fi ruuzaa fi xiqqaa tokko naa kannan sanii lala uummanni tokkos bulukee tanaa bitee maqaa bulukeenni qofti mal namaa fayyada waan namaan fayyadu yoo bishaan hin qabaanne yoo ashawaa hin qabaanne yoo nama sii dalaguu hin qabaanne waan takka namaaf hin fayyisannummaafuu yoo qabaatan isaanis akka gargaarsa naa godhanii fadhabbalayyan ture. مسلموتا جشون خوائف رحمة كتايا كما خنقر يفتو أنكبهم دانون برجينا نبتو كتجاباتي نالي برمكوتو Anwaa hunda kana gargaaranii fedha garuu meeshaan sun mura namaan jaltu ilmoo lamatti deebi'anii harkatan meeshaan tiyyaa meeqaan na jalaa bade televizyiiniin isin bade jiippaasa soonni hundinuu akka meeshaan nuti mana sana guuree turre akka jirutti firaashiniinis seenaniinis soonni hundinuu badee jira amma nuti wanni irra galu jiru firaashuma lameessan qofa irra galu jira meeshaan tiyyaa hundinuu badee jirti. yoo qabaatan taate yoo takka na gargaaranis dasuma na jaan. مسلموتا جشون خوائف رحمة كتايا كما خنقر يفتو أنكبهم دانون برجينا نبتو كتجاباتي نالي برمكوتو. Kanaafuu warri obboleettii teenya nabiyaa gargaaruu barbaadan warri Austraaliyaa jirtan Abdul Jamal Austraaliyaatti argamu isa dubbisuudhaan akkasumas warri Hoolaandii jirtan Ramadaan Shilingii qoosaa isa qunnamuudhaan isii gargaaruu ni dandeessanii obboleettii teenya tana akka gargaaramtuuf akka imimmaan isii qoruuf
namutu waan danda'uun gargaaree manni isiidhaa akka jaarramuuf haa goonu jechaa sagantaa teenyaa asirra waliif galchinaa nageennuuf jiraadha. Tole egaa obboleeyyan akkuma dhageessan kana rakkoo malee wanni fuula namaa nama dhaabu hin jiru. Isiinis jaalatteetii miti kan dhuftee fuula namaa dura baatee na gargaaraa jettuu fi namni yoo haga fedhe waa dhabeellee fuula namaa dura taa'ee na gargaaraa jechuu hin danda'u. Ni sodaata yookaan ni qaanfata. Kanaafuu dirqamumaatu isii as baasee isinillee waan rabbiin isin kandeerraa kannadhaa rabbi bira kaayyadhaa isiniin jenna. Maaliif hogga isii gargaartu gam tokkoon if gargaaru jirti jechuudha. Atis mataa keetii fi inshaallah akkasii beeknee obboleettii teenya cinaa haa dhaabbannu. Adreesni isiitis bilbila ammaan tanaas gubbaa jiru kanaan argachuu dandeessanii inshaallah tanan jaa waan jetti yoo qabaatti. Namuu wayita sadaqaa jettus kannaa taatus an hanga kana gamtiin kannaa miti namu xiqqaattus wayita xiqqoon san sibira yoo xiqqoo taate nama rakkataa biratti waan hedduutu ta'a. Amma qarshiin takka fakkeenyaaf yoonii fi sibira faayidaa hin qaban yommuu miskiin tokko argate alhamdulillah dammoo kam nama sanii waa hedduu gooti. Soo saniifuu namuu waanuma danda'uun an hanga kana gamattiin ergaamii osoo hin ta'in namuu wooma qabuun xiqqaattullee namuu waliin haa gargaaruun isin jaa. Adrees isaanii hunoo lakkoofsi hunoo akkuma asirratti agartan kana isin mul'ata jeetii jaada. Akkuma asirratti agartanitti lakkoofsa kanaan argachuu dandeessanii akkuma bal'isa keenya sharmaan keenya jettis warri Awustiraaliyaa jirus akkasumatti kan Hoolaandii jirus Ramadaan shilingii qawsaasaati yaa akkasitti shilingii beekanii wanta akkasitti isa qunnamtanii wal gargaaruun ni dandeessanii goomandiin banamee jiraanii akkasitti inshaallah nama rakkataa gargaaruun waa godhu hunda keenyaa hundinuu rakkataadha garuu akkuma namuu walirra jiruun akkuma namuu haa sadarkaan isaa warra jirtuun haa wal gargaaruun jaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا في رات سيادة نجدتي في داء الرجل يتيم مانتوني قصاصا يميتي وان بفاهوريني مدالني ميتي قراياتي ما هي الموكاتينياتي وان بفاهم بينو برو ilman khanyati yatim 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 si mutajjun khawalif rahmatu wakkata yatama khangara nafatu wankabun danu برجينا لبتو ارتجابتي لا لي بينخذ مسلم تاجشون خوارف رحمته كتاياتما خنجر لفتو وانكبهم دانون برجينا لبتو ارتجابتي لا لي بينخذ